Oromo arraswan unifne ya Oromo arraswan unifne akawan firra dorku dadamne akawan firra dorku dadamne kabadu lamudi nasomne hoy ega jalsun kenan tolle afan manu wali galle 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 oh minili oh nufina oh gochasa oh ni beina oh minili oh nufina oh gochasa ni beina dhiiga Oromootiin masaraa seenetti zaman Abiyyi Ahmad gartee dhiiga Oromootiin masaraa seenetti ammoo namni siidaa afaan Oromoo dhahee maqaa dhahee ajjeefamuu jechuun kun qaanyii guddaa jijjiirama osoo hin ta'in Oromoo waggaa 150 milli godhaa turetti kan Abiyyi deebise jechuudha. Zamana wayyaaneetu waa'ee Minilik dubbannee dhiisi waa'ee wayyaaneetu dubbannee eegaa dhibbaan hedduun jiraatus hammana takka uummanni Oromoo gabroomee beeka hammana takka uummanni Oromoo cunqurfamee beekadhee hiyyaadu dhugaa dubbachootaati. Gocha Abiyyi amma godhe gocha sirna Minilikii fi Haayile Sillaaseef dargiif gartee wayyaaneen gootee ol yoo ta'e malee sanii gadiin sanii gadiin. Kanaaf Abiyyi dhugama biyya Itoophiyaa saniif biyya Itoophiyaa jedhamsaniif hin barbaachisu nama Oromoo ganeedha. Oromoo qofaa miti nama siyaasa Itoophiyaa sanii ganeedha. Nama sirna nafxanyaa gartee waggaa 150 dura ture amma deebisee nun gabroomseedha jechuudha. Ittiin nu cabsaa jirudha jechuudha. Kanaaf Abiyyiin dhibbatti Oromoon bakka jiru qabsoo isaa kana kadhumaa godhee sirna nafxanyaa kana biyyattii san keessaa dhibbatti jijjiiruu qaba jechuudha. Sanitti nama naan. Ulfaadhu amma waggaa lamaan dabran kana uummanni Oromoo hiriira bahuu dhiisee mootummaan kun mootummaa keenya hiriira kaninuu fi ilmaan abbaa gadaatu masaraa mootummaa seenee wanti jiru bal'inaan deddeemaa ture. Garuu gaasoo ilmaan abbaa gadaan ta'in uummanni ilmaan nafxanyaa ta'uu isaanii mirkaneeffatanii ilmaan Oromoo guyyaa guyyaan ajjeesu oofanii artistoota ajjeesu hooggantoota Oromoo kun Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa nama 35 waliin arra kun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Dr. Shibbut Galataa Laatii fi obbo Mikaa'el Quranii fi jajjabeessaa arra akka qabanii hidhateetu amma nu mirkaneessa. Oromoon amma guutuu biyyaatii fi guutuu biyya alaatti hiriira gaggeessaa jiru kana taatee maal godhatee akka gaggeessuu qabu maal dhaamta asirratti hiriira bahanii balaaleffatanii galuun qoftiin gahaadha. Shukri. Uummanni Oromoo waggaa 150 boo'ee amma booda qabsoo Oromoo gartee qabsoo kenna kana goolabuu qabna. Ansanitti amanama. Maaliif takkuma takkaan guuramnee dhumaa jirra. Hayyuu kenna nama tokko uummata tokko yoo ati mataa keessaa guurte gartee tiiticha taanii bittinna. Kanaaf akkuma gartee nafxanyaan dur gochaa turte warra uummata hogganu uummata dura deemu balleessuun kuni wannoo isaaniiti. Wanti amma Haacaaluu beeki wanti galaafataniif karaa ittiin dhufanii hooggantoota Oromoo ittiin mana hidhaa seensan karaa ittiin qabsoo Oromoo cabsan tolfatuuf kun waan ifa jiru. Kun diraamaa isaan hojjetanidha. Kun uummanni Oromoo gartee siyaasa uummata isaanuu barsiisu malee uummata gartee isaan deemanii uummata Oromoo siyaasa barsiisuu danda'anii miti. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo kana kan dhumaa gochuu qaba. Kan dhumaa gochuu qaba. Yoo amma cal'ise Oromoon dhugaa Rabbii siima Oromoon takka filatuu qaba. Yookaan gabroomee sirna nafxanyaa jalatti caphee gabranyaa nafxanyaadhaan fe'amee jiraatu yookaan Oromoon bilisoomee mirga guutuudhaan jiraatu kana keessa akka filatu Oromoodha. Kanaaf koominitiin biyya alaa jiru madoo keenya gargaaru kan diinni nu jalaa miidhe gargaaru bira dhaabbatu wal gargaaru addunyaatti iyyuu gartee waan dandeenyuun waan silaa gartee dirqama Oromummaan nurra jiruun gochuu yoo san bira dabree gartee hamma lubbuutti illee kan barbaachisu taate qeerroo keenya wajjin jirra jechuudha. Qeerroo keenya wajjin jirra jechuudha. Kanaaf biyyi nu qabnu biyyi teenya takkichi nu qabdu biyya sani Oromiyaadha. Oromiyaan badde jechuun ala jiraachuun keenya bu'aa takka wanti siin nu qabu hin jiru. Allaattiin akka feesamiirra marsitu duuti sii dachiidheedhaan. Kanaaf nus Oromoon addunyaarra jirtu kamuu qeerroo biyya jirtu wajjin dhaabbatuu qabna. Sagalee qeerroo biyyaa ukkaamsanii uummata gartee waraanaan dhiitaa hamilee keessatti akka hin cabsine addunyaa guutuutti iyyinee akka addunyaan dhageettu gochuu qabna. Nuyi har'a sanitti jirra akkuma argitu uummanni as jiru uummanni kun akkana dhaabatee jira. Yoo har'a deebiin hin deebisin asiin deemnu jechaa jirra. Mootummaan Ingiliz ammoo harbaatti paarlaamaatti akkanatti waan akkana jedhaa jira. Nus ammoo deebii har'a argachuu qabna jechaa jirra. Waan irra geenne gaa waan irra jirru booda isinuun argitan.
Tole tole ulfaadhu ammallee gaaffii takka naafe inni maali gabroonfataa fi Roma walqixxeessuudhaatu mootummaa Dr. Abiy Ahmed mul'ataa jira. Innis maali televezyiinii OMN cufanii televezyiina warra wayyaanee biraatti waliin cufuu isaaniiti arraan tana hoogganoonni olaanoon mootummaa federaalaa ibsanii jiranii akkasuma hooggantoota Oromoo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa hidhanii guyyaa lamadaa darnaggaa qabanii hidhuun gabroonfataa fi gabroomaa walqixxeessuudhaaf yaaluu isaanii. Siyaasni akkanaa kun eessa isaan keessa jettee yaadda uummanni Oromoo kanaan ni gowwooma keessaa fi alattu. Kun tapha ijoolleeti beeku. Kun yoo qophii ijoollee ta'e malee Iskindir Naggaa beekamaadha. Waan jara hidhaniif Oromoo qofa hidhee warra Oromoo falmu hidhee kaan dhiisee akka hin jenne geemiidha kun. Sammuu isaan amma gartee uummataan sobuu yaadan kana daa'imni nuuni beekti. Kun waan gartee ifa jiruudha. Abbammaan fedhee Hacaaluu osoo ajjeese mootummaa santu biyya bulchaa jira. Uummanni mootummaan sun eega bulchee itti gaafatamaan mootummaa sani. Nama beekamaa agas ga'u kasilaa mootummaan eegumsa godhee fi eeguu qabu Hacaaluu Hundeessaa dhiisiiti. Daa'imni takka lubbuun takka yoo baate itti gaafatamaan mootummaadha. Ifirraa achi dhiibuus hin danda'u. Abbammaan fedhee ajjeesu mootummaan sun nama Hacaaluu nama beekamaa tokko dhufee ajjeesuu danda'u yoo to'atuu hin dandeenye yoo gurbaa kana gartee protect gochuu hin dandeenye warra beekamaa kana protect gochuu hin dandeenye wanni inni irra taa'uuf hin jiru jechuudha. Resign gochuu qaba. Kanaaf diraamaan isaan hojjetan waan fudhatama qabu miti kun qophii ijoolleeti. Uummanni sitti beeka. Uummanni sitti beekee jira. Akkaataan isaan itti Hacaaluu ajjeesan illee yoo argite akkaataan deebi'anii eegas jara itti hidhan illee yoo argite waan milkaa'uuf itti fakkaate malee milkaa'u isaanii miti. Wayyaanee haga funyaanii itti hidhatee garte an Abiyyiif hin gadda dhugaa rabbi maaliif gadditoo naan jette wayyaaneen bakka itti dheessitu qabdi. Bakka itti dheessitu qabdi uummata Oromoo miitus bakka itti dheessitu qabdi itti dheessitee galtellee. Abiyyi namni addunyaa kanarratti akka Abiyyi salphatellee hin jiru akka Abiyyi salphatullee hin jiru fuuldurattis jechuudha. Namni nama keessaa irraa dhalate tokko gartee kun waan Oromoo dhiiga Oromoo iyyuu qabnutti fakkaatu rogarii irraa dhalate tokko gane nafxanyaafis hin ta'u dhugaan siima. Nafxanyaanis nama Oromoo gane tokko amantee dhima wajjin hin jiran yeroo inni ammatti waan Oromoo miidhaa jiruuf harka dhawaafii jiran kana argee namni isa galaafatu ammoo Oromoo dura nafxanyaadha. Kana wajjinuu argina. Sirni sun jijjiiramuu qaba dhibbatti hin jedhu. Tole asumaanuu artist Shukrii Jamal guddaa ulfaadhu siin jecha ilmaan nafxanyootaatiif ilmaan nafxanyoota Oromiyaa keessa jiran Abiyyiin harkatti qabatanii ilmaan Oromoo ittiin miidhaa jiraachuu isaanii kana dhaabuu yoo baatan rakkoo hamaadhaatu naannoo sanitti mudachuudhaaf jiraataa waanjuu uummanni beekaa jiran wajjin jireenya hegereetiifuu uummata Oromoo kabajanii olaantummaa uummata Oromoo beekanii lafa isaarra jiraachuu amananii biyya Ingiliz jiraatti olaantummaa uummata abbaa lafaa kabajjeeti akka nama biyya tanatti hiree godaansaa argateetti jiraachaa jirta malee abbaa biyyaa miidhaadhaa jiraachuun biyya fedhetti waan hin danda'amneef abbaa biyyaa miidhuu kanaan takkallee waan hin geenyeef wajjin jireenya boruutiif akkamitti akka adabatan maal dhaamta artist Shukrii Jamal? Akka ciibsee garafu shakkiin qabu qabsoo Oromoo keessatti isaa miti warra isaa oliituyyuu uummanni Oromoo garafeet gandatti galche waan ta'eef ka isaa nama wannoon jedhu jedhee yaada. Ulfaadhu daawwattoota keenya tamsaasni keenya kallattiidhaan biyya Ingilizirraa akkuma itti fufetti deemaa jira. Asumaanuu keessummoota garaagaraa isin dubbisuudhaaf qophii cimaarra jirra. Mee artist Shukrii Jamal wallistoonni artistoonni Oromoodha
onnee uummata Oromoo keessa seenuudhaan wallee garaagaraa wallisuudhaanii uummata Oromoo kana gara fuulduraatti oofaadhaa jiranii uummanni Oromoo gurraanis ijaa Suma walumaanuu jechuudha. Artistiin afaan Oromoo durillee qabsoo akkatti oofuun beekaa ammallee akkatti oofuun beekaa chaansii Abiyyi kennan san jechuun yeroodhaaf mee ilma Oromoo tokko masaraa seenee mee mormuu kennaan dura mee waan inni deemuun haalaallu jechaatu yoo callisiise malee namni Abiyyiin deeggaree wallisaan Abiyyiin bira dhaabatee kalama nuti tuquu dandeessaa artistii Shukrii. Wanti har'a uummanni kaase keessaa tokko gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhan akka dhaabanidha. Maaliif biyyi tun gargaarsa hedduu biyya saniif gooti. Gargaarsa sana akka dhaabanidha. Sirni naftanyaa sun hagam takka gartee uummata cunqursaa akka turee fi ammas akka cunqursaa jiru akka uummanni gartee uummanni biyya kanaa hubannoo sanii sirriitti argatuu fi wanni irra guddaani ta'ee jira saba fedheefu intarneetiin arraan tana murteessaadha. Intarneetii namarraa kutuun akkuma nama nyaataa fi dhugaatii namarraa dhorkeeti. Kun egaa duguggaa sanyiitii waliin wal madaala innaa ta'eefu dhimma kanaan wal qabatee Amnesty International ibsa baaseetu jira. Hooggantoota Oromoo hidhatti guuruun kun haa dhaabbatu intarneetni uummata Oromoodhaatiif haa banamu jechuu irratti uummanni Oromoo biyya ambaa Sillaasee kan biyya kanatti paarkii keessa godhanii akka kabajaatti isaan agarsiisaa turanis diinee jirra. Kanaaf
qabsoon amma garana amma hiriira amma biyya alaatti godhamaa jiru kun akka dhageettii gartee uummanni biyyaa dhageettii dafee argatu waan godhaa jiru keessa wannoonni kunneen waan guddaadha jechuudha. Kanaaf miidiyaan addunyaallee hedduutu gabaasaa jira isaan illee dhaga'anii jiranii nuufis mee amma deebii haga harbaatti ni deebisnedhanii jiranii wajjinuu laalle jechuudha. Bareeda eega gamma deebii hamma guyyaa arbaatti isiniif deebinaa eega jaanii uummanni Oromoo murtiin amma inni murteeffate maal fakkaata? Mootummaan kun badee mootummaan Oromoo bakka bu'u akka ijaaramu irratti dhiibbaa oofuudhaaf maaltu godhamuu qaba? Yeroo kanaan dura yeroo hedduu akkuma waliin hubannutti gaafa 91 gaafa 2018 gaafa 74 uummanni Oromoo warraaqsa dhuga warraaqsa ciccimaa gaggeesse qabsoo hin olle gaggeesse wiligdeetu achuma as bahee nuutu isinii bakka bu'aa afaan babbareedaan nu dubbannaan itti kanneen biraa deemuudhaatu ture. Garuu isa arraa kana boru Cizmaana keessa hoogganni tokko as bahee afaan mi'aawu nu dubbatee jara hidha guurree ammaaf mirga keessa nuutu wanta godha yoo jee namni achi keessa as goote uummanni Oromoo fudhachuu qaba moo fudhachuu hin qabu? Kana irratti maal dhaabde? Kiliir ta'ee wanni kun uummataaf akka ifa ta'uudhaafiin kana si gaafadde artistii Shukrii. Yoo dhugaan amma Oromoon waan amma ta'e kana callisan yoo gartee hooggantoonni isaa hidhamee uummanni Oromoo callisee taa'ee nama fitti murteesse jechuudha. Akkuma reefu siin jedhe sirna naftanyaa baataa jiraachuudhaaf gartee akka fedhee dhiitamee akka fedhetti gartee oromummaan isaa irraa haqamee aadaan isaa badee afaan isaa badee eenyummaan isaa badee yoo gartee sirna naftanyaa jalatti bulee jiraatu barbaade uummanni Oromoo hin fudhata jechuudha. Yoo garuu Kallee barbadeessuun danda'ameeti jira. Siidaa isa Finfinnee jiru kana uummanni mootummaa gaafatee mootummaa siidaan kun irraa ka'uu qabaa jechuu qabu moo uummanni ifumaan bahee maaliif amma durattis hayyama uummataatiin hin dhaabbanne Finfinnee irratti siidaan san uummanni ifumaan bahee siidaa san firraa caccabsuu qaba moo mootummaa gaafachuu qaba? Wareega barbaachisu asitti kafaluu qaba moo kafaluu qabu? siidaan salphaadha. Siidaa diiguun salphaadha. Siidaa diiguun salphaadha. Sirnicha irra diiguu irratti xiyyeeffatuu qaba Oromoon. Sirnichi yoo diigame siidaan dhibban diigama. Kafeene bakka san gootota barbaanne dhaabuu dandeenya waan nu ta'u jechuun nutu murteeffata. Jalqaba garuu mootummaa naftanyaa kan jijjiiruu irratti xiyyeeffatuu qabna jedha. Ulfaata yaadni kan ka'e ifaadha. Siidaan abaluu nurraa buqqee
akka aartistiidhaatti aartistoota Oromoo biyyas jiraatan alaas jiraatan wanti ati dhaamtuuf maaltu jira maan keessummaa biraatti achi osoo hin dabaretti aartisti Shukrii dhiifamu. Jecha Caaluu takka irra deebi'ee yaadachiisuu barbaade. Maal jedhe seete? Uummanni Oromoo kun yoo nyaatame beeke tokkummaa dhabuu paartii biyya keessa jiru paartiidhaan Oromootu uummata kana yoo nyaachise illee nyaachisaa jiru. Kanaaf tokkoffaa paartiin Oromoo carraa argatanii mana hidhaati yoo ba'anis gara tokkummaa kana booda silaafuu kun amma isaanii ifee jira. Oromoon biyya alaa jirus ka dur gartee dhugaa yoo dubbanne waa hedduu ture. Shanee maaliidhaanii gartee kaafaa of maali jedhanii gartee wanni tokko tokko hin jira kun waliin dhoksinu kana caala garuu barnoonni hin jiru. Uummanni laal gaafa wal qoonnu kophaa wal qoonneet gaafa dhumnu garuu boollata kan dhumaa jiru. Kanaaf kun nuuf gartee waan nu ifa ta'uu qabudha. Eega yeroo duunu bakka takkatti duunu taate yeroo jirru garuu wal qooduun waan takka hin jiru jechuudha. Diinni nuun qixxe ajjeessu jira, qixxe nu miidhuu jira. Dhaaba kanatu naaf kana dhaaba kanatu kana jechuutti hin jiru jechuudha. Kanaaf hundinuu uummanni Oromoo dhaabni Oromoo kamuu deeggarii kafeete jaaladhu kafeete wannoo jedhi tokkummaa keenya cimsuu qabna. Sirriitti gartee tokkummaan dhabuun keenya nu nyaachisa nu amma tokkummaa dhabuun daran nu nyaachisa jechuudha. Kanaaf tokkummaa keenya cimsannee irratti hojjetuu qabna. Uummanni keenya gartee qabsoo isaa fuulduratti oofuu qaba. Miidhamaa isaa gargaaraa ka biyyatti rasaa isaa miidhame gargaara. Sun waan guddaadha. Madoo fi yoo nuun gargaariin namni gargaaru hin jiru madoo keenya gargaaruu qabna. Gartee fookasii keenya biyyarra godhuu qabna. Fookasii keenya biyyarra godhuu qabna. Sa'aatii 24 ijarraa biyyarraa buqqifatuu hin qabna. Neetwoorkiin banamuu baate haga gaafa deebiin sun deebi'utti nu hiriiran dhiifnu jechuudha. Haga gaafa deebiin sun deebi'utti hiriiran dhiifnu. Kanan jedha. Tole, mamma sirba kan kee iyyee isaa 2014 baafte san afaaniin xiqqoo nu jedhi daawwattoota keenya nu bohaarsi. Musaamanii qabeenya keenya biyyootee dhiiga Oromootiin masaraa seenetti zaman Abiyyi Ahmad gartee dhiiga Oromootiin masaraa seenetti ammoo namni siidaa afaan Oromoo dhahee maqaa dhahee ajjeefamuu jechuun kun qaanyii guddaadha. Jijjiirama osoo hin ta'in Oromoo waggaa 150 waan milli godhaa turetti kan Abiyyi deebise jechuudha. Zamana wayyaaneetu waa'ee minilik dubbannee dhiisi waa'ee wayyaaneetu dubbannee eegaa dhiibbaan hedduun jiraatus hammana takka uummanni Oromoo gabroomee beeka hammana takka uummanni Oromoo cunqurfamee beekadhee hin yaadu dhugaa dubbachoo taati. Gocha Abiyyi amma godhe gocha sirna minilikii fi Haayile Sillaaseef dargiif gartee wayyaaneen gootee ol yoo ta'e malee sanii gadi miti. Kanaaf Abiyyi dhugama biyya Itoophiyaa saniif biyya Itoophiyaa jedhamsaniif hin barbaachisu nama Oromoo ganeedha. Oromoo qofaa miti nama siyaasa Itoophiyaa sanii ganeedha. Nama sirna nafxanyaa gartee waggaa 150 dura ture amma deebisee nun gabroomseedha jechuudha. Ittiin nu cabsaa jirudha jechuudha. Kanaaf Abiyyiin dhibbatti Oromoon bakka jiru qabsoo isaa kana kadhumaa godhee sirna nafxanyaa kana biyyattii san keessaa dhibbatti jijjiiruu qaba jechuudha. Sanitti namanaan. Ulfaadhu amma waggaa lamaan dabran kana uummanni Oromoo hiriira bahuu dhiisee mootummaan kun mootummaa keenya hiriira kaninuu fi ilmaan abbaa gadaatu masaraa mootummaa seenee wanti jiru bal'inaan deddeemaa ture. Garuu osoo ilmaan abbaa gadaan ta'in uummanni ilmaan nafxanyaa ta'uu isaanii mirkaneeffatanii ilmaan Oromoo guyyaa guyyaan ajjeesuu oofanii aartistoota ajjeesuu hooggantoota Oromoo kun Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa nama 35 waliin. Arra kun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Dr. Shubbat Galataa Laatii fi obbo Mikaa'el Quranii fi jajjabeessaa arra akka qabanii odeessi amma nu mirkaneessa. Oromoon amma guutuu biyyaatii fi guutuu biyya alaatti hiriira gaggeessaa jiru kana taa'eeta maal godhatee akka gaggeessuu qabu maal dhaamta asirratti hiriira bahanii balaleeffatanii galuun qoftiin gahaadha. Shukri. Uummanni Oromoo waggaa 150 boo'ee amma booda qabsoo Oromoo gartee qabsoo keenya kana goolabuu qabna. Ansanitti amanama. Maaliif takkuma takkaan guuramnee dhumaa jirra. Hayyuu keenya nama tokko uummata tokko yoo ati mataa keessaa guurte gartee tiiticha taanii bittinnaa. Kanaaf akkuma gartee nafxanyaan dur gochaa turte warra uummata hogganu uummata dura deemu balleessuun kuni wannoo isaaniiti. Wanti amma Haacaaluu beeki wanti galaafataniif karaa ittiin dhufanii hooggantoota Oromoo ittiin mana hidhaa seensan karaa ittiin qabsoo Oromoo cabsan tolfatuuf kun waan ifa jiru. Kun diraamaa isaan hojjetanidha. Kun uummanni Oromoo gartee siyaasa uummata isaanuu barsiisu malee uummata gartee isaan deemanii uummata Oromoo siyaasa barsiisuu danda'anii miti. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo kana kan dhumaa gochuu qaba. Kan dhumaa gochuu qaba. Yoo amma cal'ise Oromoon dhugaa Rabbii siima Oromoon takka filatuu qaba.
yookaan gabroomee sirna nafxanyaa jalatti cabee gabranyaa nafxanyaadhaan fe'amee jiraatu yookaan Oromoon bilisoomee mirga guutuudhaan jiraatu kana keessa akka filatu Oromoodha. Kanaaf koominitiin biyya alaa jiru madoo keenya gargaaru kan diinni nu jalaa miidhe gargaaru bira dhaabbatu wal gargaaru addunyaatti iyyuu gartee waan dandeenyuun waan silaa gartee dirqama Oromummaan nurra jiruun gochuu yoo san bira dabree gartee hamma lubbuutti illee kan barbaachisu taate qeerroo keenya wajjin jirra jechuudha. Qeerroo keenya wajjin jirra jechuudha. Kanaaf biyyi nu qabnu biyyi teenya takkichi nu qabdu biyya sani Oromiyaadha. Oromiyaan badde jechuun ala jiraachuun keenya bu'aa takka wanti siin nu qabu hin jiru. Allaattiin akka feesamiira marsitu duuti sii dachiidheedhaan. Kanaaf nus Oromoon addunyaarra jirtu kamuu qeerroo biyya jirtu wajjin dhaabbatuu qabna. Sagalee qeerroo biyyaa ukkaamsanii uummata gartee waraanaan dhiitaa hamilee keessatti akka hin cabsine addunyaa guutuutti iyyinee akka addunyaan dhageettu gochuu qabna. Nuyi har'a sanitti jirra akkuma argitu uummanni as jiru uummanni kun akkana dhaabatee jira. Yoo har'a deebiin hin deebisin asiin deemnu jechaa jirra. Mootummaan Ingiliz ammoo harbaatti paarlaamaatti akkanatti waan akkana jedhaa jira. Nus ammoo deebii har'a argatu qabna jechaa jirra. Waan irra geenne gaa waan irra jirru booda isinuun argitan. Tole ulfaadhu ammallee gaafii takka naafe inni maali gabroonfataa fi gabrooma walqixxeessuudhaatu mootummaa Dr. Abiy Ahmed mul'ataa jira. Innis maali televezyiinii OMN cufanii televezyiina warra wayyaanee biraatti waliin cufuu isaaniiti arraan tana hoogganoonni olaanoon mootummaa